Viidiyoo kaleessa Sa'idoof akkamitti ilaaltan jara keenyas mucaanii Sa'idoo jedhamte sun Sa'idoo mucaa qaban jenne haati mucaa sana argamteetti jettee kan dhufte sana akkamitti argitan akkamitti ilaaltan ayi Sa'idoo ammas gowwoomuu fedhee yaada kan kun shira wayiiti jedhee yaada malee ani amma kana ta'anii immoo isa hafe isa durii isa irra darbame isa humaa bakka yeroon isaa hin beekamne tokko immoo fidanii dhufanii jechuudha. Kun immoo maalidhaa? Waliigaltee Sumayyaatiin ta'aa jira. Waliigaltee Sumayyaatiinidha. Sa'idoo irratti diraamaan hojjetama. Diraamaa lamatu irratti hojjetamuufidha. Tokko Sa'idoon maqaan ishee eenyudha ishee dhufte haadha mucaa Sa'idooti ishee jedhamte haadha sana ishee bilbilatti bilbilan amaan moo imaan jedhanii isheetti bilbilanii tokko immoo hawwii. Gaafa Sa'idoon imaan sana faana wal arguuf deemu isaan immoo hawwii bira dhufu. Diraamaan hojjetamuu ka'u kanadha. Wayne taaktikii ajaa'ibaa nu agarsiisuuf garuu fiilmiin isaa bareedaadha. Naas achi ilaalan jechuun akka isaan itti akkana baabbaranii dhufan kuni yeroo akkatti ta'anii ilaalan baay'ee nama sammaxaa. Garuu maqaan isaa eenyudha? Sa'idoon hin gowwomee hin jedhamu gaammasitti. Hin gowwomiin jedha namni hunduu jala deemee ati amma yoomitti gowwomtaa? Maali kun gowwaan ammas gowwomuufi lakan manni gowwomaa jira ta'uu hin taane Sa'idoon garraamummaadhuma isaa karaa ittiin ijoollee isaa argatu kana. Karuma ittiin ijoolleen isaa isa bira dhufanii isa faana jiraatan kana barbaaduu isaati. Argame jechuu isaati malee wanti Sa'idootu wallaalaadha. Namuma hundaatu gowwoomsaa miti. Garaa dhalaa kan jedhamu tokko jira. Garaa dhalaati nama hundumaa amana. Sababii ijoollee isaatti waan namni isaan jedhu ijoollee isaa kan laallatu karaa sana yoo dhufan ijoollee dubbachaa yoo dhufan Sumayyaa dubbachaa dhufan dhugaamatti fakkaata waanuma milkaa'utti fakkaata malee. Sa'idoon hin gowwomu. Nagaan isiniif haa ta'u kabajamtoota hordoftoota kiyyaa akkam jirtu nagaa keessanii ani baay'ee nagaa koo galata waaqaa ta'u egaa jiraattan magarra geessanii. Egaa kaleessa viidiyoo Sa'idoo ilaalee hin jiraachi komantoota ilaalee hin jiraachi kan warra kan ijoollee keenya yaada ilaalee kan warra Amaariffaallee ilaalee warri Amaariffaallee maal jedhan seetanii Sumayyaa Baqaalaa Attigeenyim jedhan kana jechuun Sumayyaan waan dubbattetti hin argamtu waan waadaa galtee hin raawwattu. Kanaafuu Sumayyaan ammas hawwii argachuu isaantu jedha ijoolleen keenya illee akkas jedhani isaan sun illee akkas jedhan. Dubbiin kuni Sumayyaatu hawwii arguufi hawwii argitee reebuufidha. Siin isa Sa'idoo ergan jechuudha. Sa'idoon imaan sana bira dhaqaa ishee faana sa'uu deema gaa waa'ee mucaan kan isaati miti qulqulleeffachuuf mucaan kan isaati kan isaa miti waan akkasii haasa'uuf qulqulleessuuf ishee faana haasa'eetu dhugaa gadi baasa. Isaan kun jala darbanii hawwii bira dhaqanii hawwii akkuma jedhan karoorfatan jechuudha. Tilmaamni namaa immoo yeroo tokko tokko sirriin immoo ta'a bakkatti sirrii ta'u jira namni sirrii tilmaama tokko tokko tilmaamu sirrii ta'ee argama. Kanaafiyyuu jechuudha Sumayyaan iddoo jettetti hin argamtu. Sumayyaan araaramuuf miti. Sumayyaan dhugaan barbaaddu jedhan Sumayyaan dhugaan bahee Sa'idootti araaramuuf itoo hin taane isheen waan karoorfattee hillikii ishee bahuu fi warri jedhanis jiru. Dhugaa dubbachuudhaaf Sumayyaan itoo hin araaramti ta'e akkuma Sa'idoon ayyuu hiike sanaan bakka ayyuun deemte miti yeroo isaan mana isheetti galti turte. Waan biraa dhiistee ijoollee ishee qabattee galti turte jireenya ishee barbaaddi gaa'ela ishee barbaaddi ta'ee gufannaa tokkoon fiigdee hin baddu jetteedhaanis mana namaa diigdu. Amma inni waa'ee mucaa kuni jetteedha baay'isa'u jetteedha wanti argamu hin jiru wanti mul'ates hin jiru dhugaan jirus hin jiru. Utuma wayitiyyuu immoo yoo yaadattu ta'e anatu itti odeesse akkanatti sobee akka isaan diigamanii fi Sumayyaatti anatti hime kan jette tokko immoo jaartiin Hajji dubbatteetti waan kanallee kanaan dura. Anatu tilmaamumaan akkanumatti beekaa Sumayyaatti hime jettee jennee kun dubbiin kunillee jira haasa'ameera. Achi ka'ee bakka akka Sa'idoo mucaan kun kan isaan ta'anis hin beekama haalaan sangaan haalaan beeku jedhan.
Sumayyaan mataa ishee beekti. Akka Sayidoon ijoollee kan mucaa iddoo biraatti hin qabne. Innaa kan hundumaa otoo beektu isheen otoo gaa'ela ishii barbaadde mana ishii jireenya ishii barbaadde akka ayyuun deemteen bakka maal barbaaddi? Daftee mana isheetti deebitee galti turte. Isheen garuu bakka jettee Sayidoo kana Asaqaayuu dhaabiif taa'ee dhowwuu akka inni hin jiraannes akka inni bakka umaatti hin baanes gochuu kana barbaaddeetu turtee bultee waan ta'e fiddee dhufti, waa fiddee dhufti namatti ergiti. Kanaaf Sayidoon yeroo kana namni waan jedhu yaada namaa ilaalee tasgabbaa'uu qaba. Fagaachuullee hin qabu. Hawwiin sunillee namarraa of qusachuu qabdi. Nama arguullee hin qabdu. Of eeggachuu qabdi. Dhuguma hawwii nama baay'eetu ishee nyaachisuu danda'a. Amma yeroo naannoo ishee jiran kanatu fuudhee ishee dabarsee ishee kana orma isheen faana haasoftu nama fagoodhaan of orma isheen keekii faana murtee fuudhanii dabarsanii kennu. Yeroo sana immoo kan wajjin salphatu hundumadha jechuudha. Sayidoon mataan isaallee salphata gatoo hawwiin qabamtee Sumayyaa harka galtee Sayidoon hin saalfata. Dhugaa dubbachuudha. Jaartii isaa waan ta'eef kun waan nama qaanessudha. Kanaaf yoo karaa seera qabeessaa ta'e otoo hin deemin isheen dhufte. Yoo isheen as dhufte bareeda. Mucaas fiddee dhugaan waa bahu. Sumayyaa birattis fiddee yookaan Sumayyaa bira dhaqxee yookaan Sayidoo bira dhaqxee qaamaan wal arganii haasa'anii dhugaa jiru baasan. Waan sobamu hin jiru as keessa DNAdha waan ta'eef waan walii galanii masakkaran hin qaban qorannaadhaan mirkanaa'a. Garuu Sayidoon maal gochuu qaba? Deemuu hin qabu. Ofiisaa deemee ishee barbaaduu hin qabu. Asuma taa'uu qaba. Isheen dhufuu qabdi. Isheen baadiyyaan jirti miti fagaattee jirti miti isheen dhufuu qabdi. Iddoo jirtu isheen dhuftee asitti Sumayyaan isa jirti Sayidoon isas jira waan ta'eef isheen sun dhufuu qabdi malee Sayidoon barbaacha ishee dhaquu hin qabu. Yeroo sana isaan manuma dhaqu. Manuma dhaqaniitu akkuma gaafa ayyuu sana waan nama saalfachiisu tokko hojjetu jechuudha. Isaan haamilee namaa cabsanii akka namni itti hin fufne barbaadu akkanatti jechuudha. Mooraalii nama dhabsiisu. Hamma nangaa tokko namatti agarsiisuu barbaadu waan ta'eef malee jireenyaaf araara mana isaanii miti kan barbaaddu Sumayyaan. Anyway Sayidoon amma dammaquu qabaan jedhan akka yaada kootti namnillee yaada itti meera. Sumayyaan hin kijibdee Sumayyaan yaada waan dubbatteen kabajuu Sumayyaan baqaalaatti geenyim jedhanii Sumayyaan eerpoortiitti dhufattee kaatee abbaan ta'e fasitti goona niitii saafaana dhufee jettee wanti salaamtu natti hime yamanii saafaana dhufeette yamanii wanti dhufes hin jiru isheen namatti fas godhe hundumaa ageessi. Yeroo sanas akkattiin nama hundumaa aarsitee hordoftoonni illee gaddanii ammas immoo diraamaa irratti hojjechuuf Sayidoo miskiina. Sayidoo miskiina.